ifni hayyee ittiin haasofne du'uun isii yaqiinaa jedhan okay ganama dhaynee bakkee reeffa sodaan qabnu namaani miti ka deemu ana akka kiyyatti ufitti amanee deemu abbaa fedhe soo ta'e garuu odoo achi hin dhayne ragaa qabatamaa ka deengadda ummata gurzaa bulchi mana mubaarakis yoo man jennan laayivii bakkee biraa jiraa dhufe siigale gaafadheera itti haasayeera hiriyaa isaati isiiti ati ani hiriyaa isiiti akkam siin jette waan ragaa qabu waan qabatama qabu waan wajjinaa say haasayee boru ganama jennaan konkolaataa feetan ani qaxaree intala oromoo taduute shawaa tuulamaa maalii isin ooftan I don't care ani ka beeku nama ta'u namni erga du'e nama akka namaatitti gargaara duutee jedhan maaliif duute nama biraa mallaqa qabdi nama bira galti qaamaa seeraa qabdi kalli wallii miti akkaataa itti duute Jiratti dhimma gaafii dhimma obboleettii teenya tan fuula rabbii deemte tanaaf jecha gaafii waa si gaafachuu barbaanne. Seenaa jiruu obboleessi keenya kun abdiidhaatu du'a sii tanaaf natti himee ani qubaa'uun qabu jechaa ture. Akkatti duutellee waajjira poolisiitillee deemee qoradhee jechaa ture. Mee atillee yoonii fi namuma gartee duu mucaa tanaatillee nama sitti hime fi kana information amee waan jiru sirraa hubachuu barbaanneeti mee akkamitti du'a mucaa tanaa akkamiin dhageessime? Khalifa galatoomi gaafii na gaafatte gaafii namni nama gaafatu nama gaafate ani osoo namni nan gaafatin ofii kiyyaayyuu hime dhugaa si rabbi haa baasu si galtee an namni na gaafatee fi miti kan durallee hime ani dura dhufee Nuraddiin himee ture akka nama biyya kanaatti nama waliin jiraannu nama yeroo baay'ee gaddaa gammachuun illee waliin dhaabbannu nama wal beennu jechuudhaa fi mana namoota baay'ee osoo hin dhaqne akkuma dhufeeni guyyaa 2-3 gaddarra jiran akka ofii kiyyaatitti meettiin tuni ormummaa waliin qabnaa nama waliin nyaannee waliin dhunne na bira jiraatti nama dalagatu namni tokko garaas nyaata namni tokko osoma ormummaa yoo waliin qabaattu osoo du'e illee homaa sitti fakkaatu haa ta'u kametti tanaa ammoo baay'ee na dhukkubse maaliif nama jireenya kana injifachuudhaaf tattaaffatu malee nama na argaadhaaf tattaaffatu miti nama miidiyaa irra fiiguu miti nama ijaasaa irra fiiguu miti nama onlaayinii irra fiigeeti waan arge onnaa dhuu miti nama dalagatu intala seera guutuu guuttatteetiin jiraataatiin jirtu nama iqaamaa qabu nama konkolaataa baratuudhaa fi mallaqa mana madaamii taa'ee waliin qabataa jiru jechuudha akka nama tokkotti jiraadha jettee haa ta'u ammoo isiin murteeffatte yookaan karoora baafatte caalaa karabbi karoora itti baasetu jira torbaaniin dura gara biyyaa deemaa tikkeetti naa murettee turte okay tikkeetti si mura jedheeni osoma akkasitti ta'aa jirru guyyaa dheengaddaa dingatuma ani biyya galtiin beeka malee tikkeetti murattee booleedhaan geessin akkuma nama tokkootitti jedhee yaade malee reeffisii akkanatti tallaajaa taa'ee galadhee takkaa yaadallee hin beeku haga bareetiin jedhee waggaa tokko jalaaf deemaa jirra namni natti deeme seenaa jiru ka jedhu ammoo kana hanga fidetti amala gadhee isii irraa nagarree shamara amaloota baay'ee irraa agartaa isii tanarra homaa nagarree intala dhiira caaltu intala konfidensii ofi qabdu jechuudha galtee kanaafuu walumaa galatti amma isiin gara akiraa deemteerti guyyaa harbaa dheengaddaa saniin magaala shaarjaa jira hojiidhaaf bahee galgala magariiba yookaan sa'aatii jidduu shaayiititti jidduu magariibaatii shaayiititti sa'aatii manaa koonna bilbiltee intaltiin sun akkana taate guyyaan irra bilbiltee mallaqa tokko narraa fuudhinaan jettee turte erga mallaqa sana irraa fuudhe biyya naa galchitaa ayoo biyyallee deeme harmeen koo garuu naa wayyooftee jirti amma deemuu dhiisee jira dura tikkeettii naa murtanaan jedhee turte amma mootuu yaada jijjiireera yookaan tikkeettiin naa murtaa yookaan makiinaan baradhaa yookaan biyya naa galchitanii yookaan ammoo reeffa kiyyaan nama naan kadhatinaa reeffa kiyyaan biyya naa galchitan jettee rikoordii qabdee faadha manaa kooti. Isini galtee jettee rikoordii qabdee fi ani kana muluun dhageennee isiidhaan walii haasanii achas na dhageeffachiifte sharna irra goote maali sababni amma galgala yoo geettee jettu mucaa kanatu bilbila ispoonsara isii beekaa bilbila naasiri naa kenne mucattiin akkana of ajjeefte jedhanii jetteetiin taamsanaa dabarsitee naa bilbiltee battaluma san irrifadhee isiidhaan sidhaan qoostamoo dhugaa jette jennaan indee lubbuu namaatiin qoosutu jira baay'ee ol jaalatanii isheedhaanii lubbuu namaatiin qoosutu jira moo maal taati jennaan jennaani namni kaa waan fedhan ta'e
nama biraatiif yoo sobdullee taate ati manaa tanteessiif kabajamtuudha. Irraa fudhee akkasumaan deemee mucaa kana yoo gaafadhu akkam quba qabdaa salaan barreessee fi isaanuu waliin dubbifnu guyyama kana dhimma kootii kanaaf dubbisee gaafa jedhu nagama jirti guyyaa yoo waliin haasofne turre osoo naan deebifne ture ergasii booda immoo tarii homaa quban qabu laate dhiisee ammallee sagalee qabee fi abboo wanti kun waan akkanaa taateedhaan hin jetti tana quba qabda jennaan naa bilbilee ana barka sagalee qabaa jirtu naa sirtu gaafa naan jedhee waan akkanaatiin jetti rakkoo akkanaa keessa jirti maal ta'e gaafa jedhuuni ani qubarraan qabu naan jedhee akkasuma deebisee gaafa gaafadhu jettiin of ajjeetti namittiin waraqaa wayii barreeffattee lafa kaattee namoonni bakka fuudhanii hojii namni poosti godhallee ni jira. Nagaatti uummata koo jireenyi lafa kanarraa ana nagahee jira. Nagaan naa ta'a jettee kan barreeffattee bu'aa lafa kaattee jira namoonni arganii jiranii. Ergasii booda namittiin of fanniftee istoorii seentee waraqaa kana kushiinaa keessa keettee deemtee kan jettu madaaminaadha manaa kootittu galchee. Yaada mana kootii bilbiltee maal rakkoon ishee ispoonsara isii beektaa jennaaniin isheen anirraa hin beeku ispoonsara isii jettee ofirraa dabarsitee achumaan deemnee gara nama qaama embaasii keessa hojjetu tokko gaafa dubbifnu nuti homaa gochuu hin dandeenyu nama du'e yookaan nama namni illee ajjeesu ofiinuu haaduu qaama biyya kanaattu kaasee ergasii booda nuti itti dhiyaanna kan jedhani deebii akkanaa haga guyyaa har'aallee nu kennanii iddoo isiin jirtu gaafa namitti hawaasa illee gaafannu namittiin tun nama guddoodha bilbila ishee qofaa kan qabdu haati manaa koo gaafa ishee gaafattu mana yaalaa galchanii jiranii poolisiin aagaa ilma kootuu faana deemee jira waan poolisiin nutti deebisan ni eenna kan jettu deebii kana kenniteefi walumaa galatti anillee hanga guyyaa 2-3 kana dharaa fi dhugaa addaan baasuu wallaalee nama gaafadhu wallaalee ofuma kootii mana keessatti gaddarra jirraa jechuudha. Har'a ammoo tuyyuu na dhufee obboleetti ishillee bilbila qabaa kana dura obboleetti koo naa fide naan jettee bilbila ishee naa dhaattee turte gaafa obboleetti isii hin fida jedhee fi isiin porosoosii jammartuun jettiin deebite yaada jijjiidhaan jijjiirte bilbilli ishee na bira jira gaafa bilbila obboleetti yaadu bilbilli ishee cufaa jira bilbila obboleetti ishee argachuu hin dandeenye walumaa galatti himcattiin amma mana yaalaa jirti reeffisii jedhaniin nama Nuraddiin jedhu kanaan ga'e Nuraddiin rakkoo akkanattu jira nama waliin barbaada nuti barbaannee bootaa isii erga beenne booda gara qaama hooggansa biyya keenyaa yookaan gara ambaasii biyya keenyaatiin geennaa kan jedhu Nuraddiin hin dubbise namoonni baay'een osoo Oromoon qalqala caafii qabattee gahar gufuu beetti namoonni baay'een osoo hin hubanne yookaan ammoo akka waan anaa wajjin nyaatan caalaa itti aananii firan qabdu as keessaa mittiin tun sigaltee akka waan isii caalaa yookaan ammoo Joordaan irraa yookaan Beeruut irraa biyya kana isii wajjin jiraatanii isii beekanii waan baay'ee dubbataa turan already nama waa'ee kanneen dubbachuun barbaadu namoonni duratti waadaan aseensanii baa waan ta'eef walumaa galatti waan isin irra geette ofiin of ajjeeftee akka jedhame namni iyyuu ajjeese guyyaa boruu kana akka addaan baafnu namoota jajjaboo biyya kanaa wajjin qabannee sagantaa jirra boru galgala ifa bal'aadhaan maal akka taate qaama seeraas dubbifne doktorootas dubbifne maalirraa kaatee akka of wareegde ifa bal'aa boru galgala isiniif kennina Nuraddiin jira Sabboonaan jira Siraaj jira Abdurrahmaan jira namoota kanneenii wajjin boru galgala ifa bal'aa isiniif kennina jechuu barbaadaati kanuma Galatoomi ulfaatu gara Khaliifatitti Khaliifa sitti dhufna ati waan qabatte waan ijoo qabattetu jira inni tokkoffaan galatoomi abdii keenya amma gaati waan gaariidha amma ati akka micayyoon tuni of wareegde akka ishiin of uutettiidhaati kan nu hubachiiste waan argan qabu ila sirratti anaaf isinillee tokko maaliif inni dhagaye amma daamirra erga rikardiisii maal akka gootiin biyya reefa koo galchaa kan isin jette erga jiraate rikardiisan riikoordiin hin jira Mubaarak rakkoon qabu keessaa na dubbisuu dandeetta maal egaa Naasiriin kun eenyudha Naasir kun kami seenaa jiru ka jedhu kana kun ummataa kan kerre jedha seenaa jiru isa jedhu kana tole rikardichaa fi xalayaa ishiin katabatte jedha sana
xalayaa sana immoo eenyutu sheer godhee akkamitti immoo argamuu danda'ee namni ishii micayoon suni mana madaamii waliin hojjettu wayii ni jira laata tarii ati ni beekta waan ani kana baattisee akkana muluun beeku anaani jechuun mana galtii malee noormaanii akka namaa beeka malee gaffageenna yaanii hiriyummaa keessaan icciitii waliin haasa'uun qabu na dhageeffatu namni isiin itti dhiyaatullee haadha manaa kooti isii wajjiin haasa'anii jecha kanallee isiidhaan sagalee isii irratti jettee rekoordiin keessa jira namni dandeettanii keessaan na dubbiftanii sagalee gara waasaatti isin ergee dhaga'uu dandeettanii bal'inaan namoota iyyuu maal akka taate ofii of ajjeefte kan jedhame madaamiidha qaamaan dhaqee nagarree suuraa isii ergeennaniin ani yeroo sanitti of ollaalee yookaan rifaatuu irraa suuraa kaasuu hin dandeenye poolisatti bilbilee ambulaansii wajjin dhufanii poolisii kaaftee haada isiin carqiidhaan iskaarbiidhaan waan akkasiitiin ofirra raaftedhanii irraa kutanii poolisni qabatanii deemanii jettee kanuma deebiin madaamiin deebiftee waan isin taate boru mana yaala deemnee irraa barrakaa kana caalaa nama ajjeesellee yoo jedhanii gumaan isii akka bahu nama seera guutuu qabu nama inspektara qabu faana buuna jechuudha namoota dandeettii qaban aga xabaqaa maal aga ta'uu qabdi meetti mallaqallee xabaqaayyuu binnee fi faana dhaabbachuu dandeenya namoonni yookaan ammoo an oromoodha maalidha jedhullee qabeenyi isiyyuu lafa taa'ee buusii nu barbaachisu buufnee yoo dhugaan isii haa ba'u taate bolda seenne namoota xabaqaa namoota afaan danda'an afaan kamiyyuu barbaanne yoo nama ajjeesedhan dhugaa isii ni baafna yoo millee isii irraa nama dheessuu miti ani walumaa gala duratti illee osoo dheessuu barbaade yookaan osoo dhokachuu barbaade namni isii beeku anaaf haadha manaa kootii fi seenaa kana nama sadiin kan namni isiitti dhiyaattullee ana caalaa haadha manaa kootii fi seenaa kana wal beekanii haadha manaa kootu isii irraa jecha kana natti dabarsee itti aanee ammoo akka obboleessaatitti rakkoo isii kamiyyuu dhugaa isii baasuuf halkan guyyaa osoo hin jenne duubatti hin jedhu abbaan dhufee natti hiriire yookaan ammoo natti dhiyaate raasaa ta'anii haasa'uu osoo hin taane natti nama dhiyaate wajjin faana jira jechuu barbaadatanidha. Galatoome wanta nuti sirraa barbaanne maa inni tokkoffaa qarshii eenyutu dhaqee micayyoo tanarraa fuudhe lakkoofsa madaamii laatiyoo lakkoofsa madaamii nama keessaa na dubbise kennuu danda'a miidiyaa irra duratti illee siifanii waan kanarra wallolle dhageeffadha oromoo laatiyoo maal jechuudha dhageeffadha waanan jechuu nama keessaa na yaasiin hin jenne nuraddiin itti kenne naannu didde dhageeffadha miidiyaa irratti eenyutu iyyuu hin kennu dubbii latii horiisaa waliif dhiifna dubbii akka eenyutu miidiyaa irratti hin kennu kanaafuu galatoome ilaal hubanni hubanna latiyoo fudhadhu okay tuulama kiyya wannan na dhaabbadhu jedhee sakeetii qabduu fi waan ofirraa keessa kee jiru hunduma isaa nu hubachiisteerta inni nuti kan barbaanne haqa jirtu kan barbaanne lubbuu du'e galchuu miti gumaa haqa barbaadudha takka micayyoontu waa'uu rakkattee of fannistes namni lubbuu ishee baases waa'uma fee haa taatu micayyoon kun waa'uu rakkatte rakkina ishee sana ammoo takka cinaa isaa qooddatteerti gimmaasha isaa xalayaadhaan gimmaasha isaa immoo voisiidhaan haadha manaa keeti irratti haati manaa kee immoo mee maal jette maal irraan kan ka'e maaliif jennaan kana murteessitellee jettee gaafattee jirti tokko madaami naawobsi abdi sittan deebi'a naawobsi madaamin immoo maali akkamitti micayyoontu maal namni tokko lafaa ka'ee lubbuu of balleessuudhaaf hin murteessine tokko jedhe maaltu ta'ee jennaan isuma kana dhugaa fi haqa dhugaa kan baasu waaqayyo rabbiidha miti isa kana baruudhaaf ani kana miidiyaa kanarratti dhufee nama ofii isaatiif marsaa tokkoffaa marsaa lammaffaa marsaa sadaffaan mucaa kana dhaabsisee geema inni taphachaatu jiru dhaabsisee kana qofaa miti mana biraas deemeto kan kana godhaatoo jiru amma wanni nuti sirraa barbaanne micayyoon tun haadha manaa keetiin maal taatee jennaa sababa maalitiif jennaa rakkoon immoo maal turaan yookaan reeffa koo naa galcha yookaaniif immoo maallaqa kana naa galcha yookaaniif jettee yookaan tikkeetti itti naa kutaati akkas kan jette kuni maal ta'ee jennaanii haati manaa kee kuni quba qabdi baay'ee rileeshin walii qaban waan ta'eef micayyoo kanaan tokko jedhe isa biraa immoo madaamittis ni dhaqna waan dhiisnuu miti lakkoofsa madaamittis lafa nuu goota haati manaa keetis immoo waan dhageesse informationii dabalata nuuf kennitaniiti akkaataa dhiigni micayyoo kanaa itti barbaadamu
fala barbaachuudha malee bakka feellee teenyee gumaa keenya barbaaduudha nuti amma inni guddaan bira jiraataniidha. Okay, tulama carraanaaf kenni tan deema. Nuti kan barbaadu. Tulama carraanaaf kenni hin deema. Hai dubartii jettanii maaf gan nama qabdu dubartiidha kan addunyaa bushaa jirtu. Dubbadhu adda. Emotional hin ta'ini tasgabbaayiti dubbadhu. tasgabbaayiti dubbadhu siifan teenya. Kabajaa keenya. Eeyyee dhaggeeffadha obboleeyyan kiyyaa. Jalqabarraa kaasee isinitti dubbadha namni tokko na jala naa seenaa. Dubbii kana wayii balleessuu hin danda'a, wayii toshuu hin danda'a. Rabbi dhugaa naa dubbachiisu. Obboleeyyan kiyya mana Nuuraddiin itti to'asaa jiranuu Nuuraddiin ishee irratti godhee na gashi. Na harkise, hin seene. Kunoo Nuuraddiin as keessa jira. Maali Nuuraddiin dubbiin kun jennaan dubbiin akkuma dhageessan mucattii mana madaamitti duuteedha. Tole, eenyutu sitti hime? Kunoo Abdiidha, Abdii Boqachiiti. Tole Abdii, yoom dhageesse? Kaleessuma birree irraa fuudhee sagalee waraabbadheeraan. Kaleessuma dhaqee birrii kottuun irraa fuudhi jennaan birree irraa fuudhee ergasii halkan keessaa gara sa'a 6 keessatti madaamni naddawwaltee mucattiin maal taate of ajjeeste naan jettee jedhe. Tole ishii. Ani immoo maal jedhe deebiseef gaggabaabsee isin hima. Bilbila madaamiitii fi madaamiin ajjeeste jedhamee intalli Oromoo tokko irra darbuun hin danda'amu. Bilbila madaamii Facebooka ishee akkasuma bilbila ishee nuuf kenni jenne. Bilbila madaamiin kennu miidiyaa irratti jedhe. Lakkii miidiyaa irratti kennisiin hin jenne nuti silumayyuu afaan Arabaan beennu Nuuraddiinii kenniin jedheen. Hin kennuu jedhe. Tole ishii. Ammas itti deebine. Seenaatu dhufe. Seenaan dhufee mucattiin kun maal si taate jennaan jaartii koo waggaa 3 jedhe. Jaalallee koo waggaa 3 nama biraan qabdu nuun jedhe. Ishee erga jaalallee kee taate si caala itti hinaannu meel tokko footoo isii wajjin kaate guyyuma tokko nu mul'isi yookiin kottuu viidiyoon as bahii sitti iyyuu dhiisnee obboleettii keenya gashannaan jedheen hin bahuu jedhee gabbu'e. Koi sipan. Qoy. Hin fixadha. Hin fixadha mubarak yeroo nama cunqursin ganaadha bakkan sii ga'u. Nama kaleessa mucattii wajjin haasa'etu jira. Nama kaleessa intalaa wajjin haasa'e jedhetu jira. Siifan. Wayi gudi. Khalifa nagaatti bulaa bakka waan jiruun boruna dubbiftanii nagaatti. Amma dubbiinitu bakka ga'ummaa fariifattan mubaarak dhaabbadhu narraa. Dooktar Laatoo dhaabbadha. Mucattii wajjin nama kaleessa sa'a 10 haasa'etu jira. Ilaal siifoo kiyya. Dooktar Laatoo maal taatani nama mucattii wajjin kaleessa haasa'etu jira isinitti dha. Buuni gaarii hin turre. Nuuraddiinii fi sabboona maaliif as bira turanii? Ragaatu waatu jira kanaafuyyuu abdiin asirraa bu'uuni ituun bakka hojii ta'in ituun bakka ijoo hin gahin maa fariifattu bakka ijoo hin gahin maa fariifattu inni sun baramuudha yeroo namni bakka ijoo ga'u hundi keessanuu akka kana kamiitus mana qabna mana keenyatti dhaqee isarratti haaseefan kunoo dhufeera la kanuman barbaade malee dhaabii miti kunoo dhufeera. Dubbadhu eenyuuni abbaanati waggaa 3 jetti sun dhufeera dubbadhu amma dhaabbadhaan inni kaan dubbadhu abbaanatti dubbatan jalisiifan okay seenaan gaafadheen kana gaafadhee siif maal taatii jennaniif Nuuraddiin jaalallee kiyyaa jedhe isin friendii qabdii jedhe ammas Nuuraddiin hayi itu an friendii siin jedhu akkamitti friendii qabdii naan jettaa jedheen tole erga friendii kee taate mee guyyuma tokko footoo wajjin kaate nu baasiiti nuti si caala isiitti hinaannu mee atis viidiyoon nu ba'i mee footoo tokko nu baase jennaan hin ba'uu nu jedhe jala gallee viidiyoo isaa ilaalle viidiyoo isaa tokko hin jiru feesbuuk inni Naasir maalii jedhutti illee feesbuuka kaleessa malee dheengadda banameedha mucattiin illee footoo erga gadhiisuu dhiiste bara 2021dha kan jarri jedhani jalqaba mucattiin footoo du'a fakkaatu footoo nama rarraasu wayii Facebook irratti gadhiistee turte jedhan footoon nama rarraasu tokko hin jiru kan jira jiru barreeffama nagaatti yaa saba koo kan jedhu waan akkasiiti guyyaa 2 dura jarri immoo kan jarri jedhani mucattiin kan duute guyyaa 3dha viidiyoo footoon sun kan gadhiifame barreeffamni sun kan gadhiifame hadda guyyaa 2 komentii kan kennu Naasir kan jedhudha Naasir kan jedhu kun immoo foloo nama tokkittii qaba Facebook irraa Facebookni kee maaf haarawaa ta'e footoon keessa jira fuulli kee maaf hin baatu ati asii
maaf dhokatta ergaadha manaa kee taate erga waggaa 3 jaalallee kee taate sagaleen immoo jira jettani sagalee sana maaf nuuf gad hin baastani tolee sagaleen takka kan nama biraa fiddanii nutti agarsiisuu hin dandeessu sababiin isaas waa mucattiin kun nama miidiyaa hin taaneef beekuun dhabuu keenya ni mala garuu hiriyaasiitu jirti hiriyaasii waggaa 3tu jirti kan kaleessa isii sa'a 10tti naanaasoftee turte birrii biyya ergachuuf ani naan jette akkamitti akkas ta'a jettee mana ganniitti nama 400 wa irratti boossetu jiru sinii galee dubbiin wal fakkaataan tokko biyya Dubaay keessatti guyyaa kaleessaa sa'aatii gara waaree booda gurbaan wayii tala tokkorraa maallaqa fuudhee eenyuudhaan maanni shaarbiidhaan udhaanii ture ergasii poolisni dhufeera mucattiin sun fuudhamtee mana haakimii seente tarii mucattiin sun Amaara ta'uu dandeessi Oromoo ta'uu dandeessi tarii obboleettii keenya kan ammoo ta'uu dandeessi isallee barbaadaa jiru dubbiin kanas ta'e sanas ta'e wanti anaa fi uummata kana walitti dhugoomsu mana madaam dhaqanii poolisni mana madaam dhaqee lakkoofsa mana madaamaatii fi bilbila mana madaamaatiif lakkoofsa mana madaamaa yoo nuu kennan mana sana dhaqnee poolisaan dhuguma mucattiin kun mana kanatti duute yoo jarri jedhan haayyee jarattii kanaaf waan jarri jedhan hunda hin qaxxaamaafan miknaatum dhiiga obboleettii kiyyaa argadheera mana madaamaatii jechuudha tarii madaamni ofiisiitii ajjeeste sobdee mucattiin of ajjeeste jechuu dandeessi mucattiin feesbuuknis nama tasfaa qabuudha malee nama tasfaa dhabee miti feesbuuknis hin gadhiistu gorsa ajaa'ibaati akkamitti hadha kaatee hadha of ajjeeste kana innaan laalu ijoollee kana keessatti waan jedhu natti fakkaata.